Kaamilaa guddaa galatoomii ulfaadhu ijoollee hayaatu ofitti qabdee ijoollee tiyya jettee akka ilmoo keetitti ilaaluu keetitti hedduutu akkasii galateeffadha. Hedduutu akkasii dinqisiifadha. Mucattiin kun dhugaa rabbii baay'ee tokko na ajaa'ibsiifte jechuudha. Maaliif yoo jettani namni ilmoo argateef namni ilmoo argateen garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf namni ilmoo argateen tokko ufiif jedheetiniin ilmoo namaa san ofirraa achi qaba jechuudha. Kaamilaan immoo maaliif waan kana gootee wanni isii waan kana goote kaamilaan kaleessa hayaat nama miskiina gargaaraa ture nama ijoollee yataamaa gargaaraa ture jechuudha. Kaamilaatti kan dhagame hojiin hayaat duraan hojjette suni har'a otoo jira ijoollee isii tana yataamaa goote ka jettu kaatee ijoollee isii tana fitti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha har'a nama dinqisiifadhu nama jaalladhu qabadhee isin dhufe. Inni seenuu ni jettanii waa'ee sitirraa kan baay'ee tokko bakka kan nagamachiiftena. Kaamilaan jechuudha. Kaamilaa jechuun nama gaariidha waa dubbachuuf. Asumaan viidiyoo kana mootiyyuu laayikii sabskiraayib gochuu hin dagatinaa koomentii fi yaada keessan naa barreessa. Akkuma beekamu kaamilaan ijoollee hayaatu ofitti qabdee guddisaa jirti. Wallaahi zajaara birraa argatte ilma namaa otoo hin taane. Maaliif hojjettan obboleen kiyya? Isin har'a ani bakka qofa nama jechuun akkanumatti nama ganaa hamilee isii eeggatuu danda'u. Garuu mootiyyuu har'a ijoollee kana ofitti qabdee otoo maatiin isii jiran maaliif akka isaan haadha isaanii san yaadan akka hayaatin yaadanne wallaahi nama miti rabbirraa zajaara argatta jechuudha obboleettii tiyya kaamila. Namaafillee fakkeenya ta'aa jirti jechuudha. Namoonni kophaa isaanillee ilmoo guddisaa jiran hin argitanii. Garuu hayaati mootiyyuu yeroo jirtu keessatti nama yataamaa guddisee yataamaadhaaf sagalee ta'aa jedhee dubbate keessaa isee tokkodha jechuudha. Ijoollee Yaman keessa maaliif wallaahi lazii Rabbiin jaannata firdoosin isii haa gammachiisu. Ijoollee isii tana mootiyyuu Rabbiin obsa isii haa kennu. Ijoollee yeroo haati bira jirtu amala qabdi hin beektan jechuudha. Mucaan xiqqoon sun amala qabdi. Wallahi akkasumatti jechuudha akkasumatti sossobdee akkasumatti ofitti qabdee jechuudha. Maaliif kaamilaa waan kana goote isii yeroo isillee rabbi xurraa fudhate anis buru darbuu danda'a. Maaliif ijoollee tana ofitti qabee jechuutu wallahi baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Ilmoon haadha malee hin toltu. Dhuguma ilmoon haadha malee hin toltu. Garuu waan rabbiin fide waan godhan hin jiru. Kaafiyaan obboleettiin isii nasbeelama jechuudha. Ofiyyuummoo daa'ima qabdi. Har'a mucattii tana waa isii beeksisee ijoollee tana ofitti qabdee guddisaa jirti jechuudha. Wallaahi dhasee rabbiin waan hunda keessatti beekumsa isinii haa kennu. Isin of laaluu hin dadhabne maaliif? Of laaluu hin dadhabne wallaahi dhasee maali yoo fakkeenya faanii baqqaa maali? Ijoollee gandaa wajji maaltu na dhibbisi sanii miti. Waan isin hiriyyummaan isiisuun akka jabaattu anillee boru ilmoo argachuuf ta'e waan rabbiin na godhuun beeku. Namni yeroo jiru keessatti keerii daragata jechuudha. Kaamilaan immoo wallaahi maashaallah tabaarakallaa ijoollee hayaatu ofitti qabdee guddisaa jirti jechuudha. Maatii isii wajjin gargaarte. Namni waliif qorichaa, namni waliif dawaadhaa. Namni waliif wallaahi sooqxe jechuudha nama malee jiraachuu hin dandeettu. Tokko hiriyyallee qabaadhu, aanallee qabaadhu, haalillee qabaadhu, siif dawaadha wanni hunduu jechuudha. Uummata keellee qabaadhu, siif dawaadha. Wanti namaaf dawaan taane hin jiru jechuudha. Kanaaf hiriyyaa gaarii yoo qabaatte yeroo namni hayaatama jiraattee way argite jiraattee hin argitu. Kunoon huyyuu arginee jirra. Nuyi isi argine jirra jechuudha. Hojii isin hojjete. Namni yeroo gaarii hojjete gaarii argata. Yoo badaa hojjetes badama hojjeta. Otoo gaafa san hayaat nama tuffatu ta'ee, hayaat nama darbu ta'ee, nama ilmoo namaa darbu ta'ee, immootu ijoolleen tuni abbaan keessa nuun gala jettee akkuma feete odoo taatu taate akkasumatti namni tokko ilmoo isee ilaalu jechuudha. Garuu waa yeroo jirtu keerii dalagattee har'ammoo keeridha. Har'ammoo namni isii gargaara. Yeroo jirtan keessatti keerii dubbadhaa. Yeroo jirtan keessatti keerii yaadaa.
nama gargaaruuf tattaafadha. Wallahi baay'ee tokko dinqisiifadhe Kaamilaa hojii isiit irratti baay'ee natti ajaa'ibsiifte. Namichatu irraa viidiyoo hojjetee jira. Namichi gaafa Sa'idoo fi namichi gaafa Abdii fi Hajji akkasuma Mustafaa wajjin Hajji arrabsanii suni itti tuulanii sunitu irraa dubbatee jira. Namni kanuma jechuudhaaf namni akkatti otoo walii keerii yaade hanga wanta hamtu walirratti yaadu jechuudhaaf. Isin egalee obboleeyyan kiyya jireenyi ilma namaa kuni namni kun akka birti garaagaraa waan hunduu garaagaraa jechuudha. Haraa inni Kaamilaa akka galateeffatu silaa jechuudha. Silaa ijoollee mayyaman san hundaa galateeffatu qaba namni kun Kaamilaa qofa otoo hin taane awwaalchi isii bareechanii du'isii bareechanii waan hundaa warra san bira dhaabbatan jechuudha. Wal quba qabdanii warra keessa wal quba qabdan otoo quba qabna. Kanaafuu yommuu wallaahi hundumti keessanuu ijoollee Yaman jaalala walii qabdu ammallee Kaamilaa qofa irratti hin gatinaa. Isinillee akkasumatti ijoollee hayaatti guddisaa. Isii qofa irratti miti. Isii qofaaf maatii isii qofa osoo hin taane isinillee irratti jabeessaa waan hundaanuu. Isin jechuu barbaada. Akkasuma obboleettii teenya Kaamilaa guddaanuu ulfaadhu. Guddaanuu galatuumii. Rabbiin sajaa keessi haa deebisu. Keerii dalagattee jirtaa. Wallahi waan gaariirra jirtaa. Haala bareedarra jirtaa. Jabaadhu. Nutu sitti himnu atuu beeyta. Isin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya. Maaliif yoo jettanii wallahi ilmi namaa kun akka inni caalu argee jira. Namni waluma caala dhugumatti jechuudha. Walumarraa waa baratan mootuyyuu. Fakkeen walii ta'an mootu jechuudha. Hamma ilmoo guddisuun ulfaattullee hin beektan garuu ishee kutattee jirte jechuudha ijoollee tana guddisuuf. Rabbiin isii yaada muraata isii haa guutuu fi waan gaariidha jechuudha. Maaliif obboleeyyan kiyya maatii san gargaartee ijoollee san guddisuu irratti hedduu tokko dinqisiifadhe waan nama ajaa'ibuudha jechuudha. Waan guddaa dalatte jechuudha. Waan bareeda dalatte wallaahi lazii. Otoo tokko taate waama ofii fedhe haasaa jechuudha. Garummoo jechuudha wallaahi namni hin jira isaa beekan namaa hin jira. Rabbiin ammallee beekumsa nuu haa kennu jechuudha. Beekumsa sii kennillee kan itti fayyadamu wallaalteetu jira. Amma fakkeenya beekumsuma otoo waamoo beektuyyuu kan itti fayyadamu wallaalteetu jira. Meeqa kamtu akkatti ofirraa laalee darba. Maaliif sadarkaan heeruman kanatti waa hedduu jechuudha bakka hin jiraa miti. Sadarkaan heeruman kanatti ka heerume immoo sanumaan ka'u ilmumaan jaalatu ilmoo namaatu jaalatu jechuudha. Ka heerume ilmoo argatu ilmoo namaan jaalatu Senegalee. Kanaafuu yommuu ta'u Rabbi waan hunda keessatti xiqqoomaallee taatu ati yaa beekumsa illee qabaattee kan itti fayyadamuun beeknitu jira. Sinin jechuu barbaada. Walla baay'ee tokko gammadee hayaatti Rabbiin jannataa firdoosi isii haa gammachiisu ammallee maatii isiitii obsa sabrii haa kennu. Duuti yeroo kanaa kun immoo yeroo ammaa kana dafxaa Rabbiin immoo waan akkanaa kana nurraa haa qabu. Wallaahi namni kama dhibamee ol qabamee qaqqabamee jibbaa taggame duuti karaa kennaa isin jechuu barbaada. Wallaahi kanuma inshaallah. Video kee kana mootuyyuu isin tole yoo yaada qabaattanii asumaan like share subscribe gochuun dagatinna. Ijoollee hayaatiin mootuyyuu namoonni qarqaaru barbaadan ammas qarqaara ammallee banaan jira isin jechuu barbaada. Kanuma assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Yoo yaada qabaattanii yoo qeeqa qabaattanii yoo dogongora qabaadhallee asiin dogongortee asiin akkas goote jechuun harka keessanii isin jechuu barbaada hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Inshaallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. Assalamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.